hordofaa jirtanii oduu har'aa kan isinitti muusoof margadaatii matootii oduutii nangafna. Abdi Firenga chana ummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoon kololeessaa lamarraa hamma sa'aatii hamma oduun keenya qindaa'e fulbaana torbatti lola jajjaba humna shiftaa fi garee maafiyaa PP wajjin fudhateen loltoota 300 fi loltoota 230 ol ajjeesuudhaan 334 ol madeessuu gabaasni kallattiidha nu gahee jira kanas gabaasa qabna. Oduu gaddaatiin qabsaawwan gameessi qabsoo Oromoo keessa umurii dheeraatti mootummaa dargii akkasumas TPLF fi munnoota sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin dorfamanii mana hidhaatti dararamaa ture jal sanyii bakkalchaa dunyaa kana irraa wareegamaniitii jiru. Gama biraatiin qabsooytuun waraana bilisummaa Oromoodha Na'imaa Abdoo yookiin ammoo jal morkattuunis lola irratti kibbatti wareegamuu wal qabsiisee maatiin isii gadda akka hin teenne shiftoonni PPT fi dabballoonni dhorkuu isaaniittis gabaasa qabna. Saamichi lafa Oromoodha qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee keessatti hammaatee kan itti fufe ta'uu fi akkasumas kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo jedhamutti abbootii Oromoodha kan qonnaan bulaa 3 ajaja mana murtiitii fi qajeelfamaan alatti nafxanyoonni maqaa mana amantii ijaarraa jedhuudhaan harkaa fudhachuu isaanii kanas gabaasa qindaa'e caayaa Oromoo TV irraa ni dhageessu. Filmiin baasii gurguddaadhaan itti bahee jedhamee fi yeroo jalqabaa seenaa fiilmii Oromoo keessatti wareegama qaqqaalii fi sochii warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa barattoota yuunivarsiitii fi alaaf keessa qindaa'aa tureen ilaallatu kan qabsaawaa fi gooticha gaaddisaa hirphaasaatiin wal qabsiise 1996-97 akka lakkoofsa Habashaatti barraa'aa ture kololeessa 28 fuulduree keenyatti eebbifamuu jira. Baasiin fiilmii kanaaf ba'ee qarshii miliyoona 8 jedhamaatii jira. Gama biraatiin dhiibbaan adda addaa jiraatus taateewwan draamaa kana yookiin fiilmii guddaa kanarratti hirmaatan 71 fudhate jedhama. Kanas gabaasa keenya qabna. Gama biraatiin daandiin xiyyaara Itoophiyaadha. Meeshaa waraanaa fe'aa turuu isaa dookumentariin CNN ragaa qabatamaadhaan kanas gadi ba'ee Itoophiyaa mataan dhukkubee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis caayaa kurnaffaa dhimma Itoophiyaa irratti halkan edaa walakkaa mari'atee jira. Fi irreen gaachana uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Abdi Fireen gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ona zoonii kibbaa godina Gujii lixa ana bulee horaatti ganda haroo madaanaa jedhamu fi akkasumas suuraalee waacuu jedhamu sa'aatii 6:20 irratti lola gaggeessan cifraan madda albuudaatii fi akkasumas baddaa magadaa wajjin ta'uudhaan loltoota 10 battalatti ajjeesuun 7 madoo dandamee hin qabneen adabu isa maddi waboo abaa'oo gabaaseetiin jira. Watti ammas jechuudha ture ammas oduuwwan nu qaqqabee keessaa jechuudha iddoowwanuma Gujii lixaa irratti zoonii kibbaatti cifraan zoonii bahaatti cifraanii waraana bilisummaa Oromoo kan Gujii bahaa cifraa soddon boron kololeessa 4 magaalaa Nageellee Booranaa iddoo addaa keellaa kallacha Finfinnee jedhamutti lola gaggeessanii noota maafiyaa fi shiftaadhaa kan magaalaa Nageellee irraa bobbaaf deemtu 5 battalatti ajjeesuun 7 madeessuu isaa odeessi waraana bilisummaa Oromoo gabaase. Oduma wal qabatuun ammasii onkololeessa 5 Gujii bahaatti iddoo bobbaadhaaf socho'an keessatti waraanni bilisummaa Oromoodha humna wixxifattuu kanneen lola gurguddaa gaggeesseen cifraan Odaa Adoolaa akkasumas cifraan soddon boroo waliin ta'uudhaan loltoota 130 dachee jalatti dabarsuudhaan 200 ol madoo gochuun kunis loltoota lola guyyaa 3 keessatti ta'uu wabootu gabaase. Ufasoon ta'in odeessi keenya waraana bilisummaa Oromoo nu ga'e godina Gujii bahaa Gumii Eeldalloo fi Liban gidduutti cifraan soddom boorootii fi cifraan Odaa Adoolaa wajjin ta'uudhaan ganda Mugayyoo akkasumas immoo gootu jedhamutti loltoota 70 ajjeesuun 83 madoo gochuu gama biraatiin odeessaalee kana hamma qindaa'aniitti jechuudha ganda boobaa fi akkasumas aanaa Libanitti cifraan Odaa Adoolaa wajjin ta'uudhaan akkasumas aanaa Sabbaa Boruu cifraa godina Gujii bahaa laga dambii dabalatee jechuudha ganda Utuluu jedhamutti
loltoota gurguddoo isaanii biyyootti yoo dabalu kanneen keessaa 10 ajjeesuun 7 battalatti yoo madoowwanis kan harkaan qabe jiraachuu fi ganda utuluu fi akkasumas ammoo ganda buuphoo jedhamutti ammas cifraan odaa doolaatii fi cifraan soddom booroo wajjin ta'uudhaan loltoota 21 biyyoo nyaachisu 16 ammoo madoo dandamii hin qabneen gama biraatiin ammas cifraan odaa adoolaa lola guyyaa kaleessaa taasiseeni loltoota 42 yoo ajjeesu 37 madoo godhuu ajajni waboo abaa'oo zoonii kibbaa gabaase. Kuni obsa fixachiisaa kan jedhani ajajaan cifraa odaa adoolaa butaan goroo doolaa siidaa gannaalee gurraachaadhaa akka dubbatanitti ganda adaaddii dhagaa ormeerratti jedhamuutiin wal qabsiisee jechuudha. Iddoo addaa hadoofti jedhamuu fi iddoo addaa ammas mana barumsa adaamaa jedhamuuti tarkaanfii fudhatanii loltoota 6 ammas kan deebi'anii dhufan yoo ajjeesu 8 battalatti madeessuu isaa waboon abaa'oon gabaase. Lola kana irratti akaamaa gurguddaa meeshaawwanii fi rasaasni nyaata isaan qabatanii deeman hunda harkaa buufachuu madda waboo zoonii kibbaatu gabaase. Gama biraatiin kaaba shaggar ona dagamti lolli kaleessas dheengadda sa'aatii 10 irraa hamma sa'aatii 1 galgalatti taasifame ganda yaayyaa haroo jedhamutti loltoonni PPdha 27 battalatti yoo ajjeefaman 40 madoo dandamii hin qabneen lolli kuni jedhanii uwwisa mootummaan lola dishqaa fi bireenii lafa irraa sansalataan nutti dhukkee kaase waraana bilisummaa Oromoo tokkollee rasaasni hin arganneen ammoo madda waboo abaa'oo giddu galaati. Maqaan saamichaa lafaa qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee kutaa bulchiinsa Laaftoo jedhamutti ilmaan Oromoo qonnaan bultoota obbo Alamuu Beenyaa Gammadaa akkasumas ammoo Baqqalaa Beenyaa kan jedhamanii fi Kadir Nagaash Beenyaa jedhamanii lafti hektaara 40 olii ta'u mana Oromoodhaa kanneen maatii isaanii jiruuf jireenya keessatti Oromummaa isaaniitiin yeroo adda addaatti gaammiin itti godhamuu fi kutaa bulchiinsaaf Joomoo lammaffaa jedhamuttis kanaan dura mormataniitiin lafa saamicha isaanii hedduu harka tokkoon si murteessinanii xalayaa sobaa kan murteessaa fi turanii fi qaamonni poolisiitii fi akkasumas ammoo abbootii gandaa yookiin ammoo warreen sekreetiyaalii ta'anii rasaasa itti nyaachisuudhaan iddoo kana gadhiisaa jedhanii viidiyoon nu qaqqabe kan suuraadhaan kallattiirraa warame Oromiyaa miidiyaa neetworkiifis ergine ni jira. Nutis caayaa Oromoo TV keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Keessattuu qonnaan bulaan Alamuu Beenyaa jedhamu nama umriin 82 abbaa maatii 12 kan ta'ee fi akkasumas odeessaa Kadir Nagaash irraa arganne odeessa keenya chaanaalaa irratti kan sagalee isaaniitiin gad isiniif dhiifnu ta'a. Kadir Nagaash Beenyaadha abbaa maatii 7 kan ta'anii fi keessattuu manni murtii magaalaa Finfinneedha. Lafti kun kan isaaniiti hamma Beenyaan gahan kennamuufitti haalli mijaa'uufitti akka irraan buqqaane jedhusi dubbittiin akkuma kaleessa Biraanuu Naggaatii fi nafxanyoota ilmaan Oromoo hin jaalanne aangoo irratti abiyyoot kaasa'eedha fidee daabboo wajjin nyaachaa jiru. Ilmaan Oromoo ammoo daboodhaan irratti duulchisaa jiraachuu maddeentu gabaasa. Amma lafa kana kan qaamni isinirraa fudhataa jiru kana qaama amantiiti. Ayyee kan isaanii kenne ammootu eenyuun isaan jechuun gama mootummaa irraa hayyamsanii dhufanii isinirraa saaman moo akkanumaan lufuma wal qabu. Hin qabna jedhan malee waan harkatti arginu hin jiru. Duuba calqabumarraa warrumarraa sun darbeera. Oduu gaddaatiin qabsaawwan gameessi Oromoodha kan umrii dheertuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarsan jaalsanyii bakkalchaa kan jedhaman jechuudha. Dararaa mana hidhaa mootummaa Dargii kan waggoota 10 olii akkasumas TPLFin 10 olii fi sirna nafxanyaa kana keessatti haleellaa doorsisa halkan gadi baasuu fi waan adda addaa gochuun Abiyyi Ahmadii fi kanneen kana fakkaataniin yeroo dheeraatiin booda ofiifatanii boqachuun isaanii beekame. Jaalsanyii bakkalchaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti dhalachuus maddi odeessa keenya nu qaqqabe ni ibsa. Otittiin waraana bilisummaa Oromoodha. Umrii ijoollummaa isiitiin jaal morkattu yookiin Na'iima Abdoo wareegamuudhaan wal qabsiisee lolatti bana waraanni bilisummaa Oromoo torbeewwan kana keessa godhaa jirutti qabsaawwan ni kufa qabsootu itti fufa. Egaa akkuma beekamu akaakoon isii nama umrii 84 ta'anii jaal morkattu yookiin Na'iima akkasumas maatiin ishee ji'a tokko oliif intala keessantu bosona jira fida jechuudhaan dararaa adda addaa eegarratti gaggeessanii booda guyyaa kaleessaa onkoloolessa 6 baasuun himamee jira. Akka madda odeessaa kana wal qabatetti gabaasa sagalee achirraa oduu keenya chaanaalaa. Waggaa 19 torbaan
dabre keessa wareegamte haguma ishii waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu haadha abbaa ishii cimquu turanii hidhamanii abbaalleen haatilee hidhamtee baatee achi booda sigaa abbaan akaakuun ishiillee nama guddaadha hidhamanii dararaaf rakkoon hedduun irra geesse. Magaa eegisii wareegamte booda warri waraana bilisummaa Oromoo warratti nishee jedhamee mucayyoon wareegamte jennaani warri walitti deebi'anii taaziyaa imimmaan buufnaanii warri mootummaa kabiyya jiru akkamitti boottanii shaneen sirbanii weellisan malee yoo shaneen duuteen booyanii jedhanii akkasumatti. Gama biraatiin gootichi seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yuunivarsiitii keessatti ilmaan Oromoo fincilsiisuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo dhoosaa ture gaaddisaa hirphaasaa filmii jalqabaa jechuudha. Gaddiin mata duree jedhuudhaan taateewwan 71 kan irratti hirmaachise bara gaaddisaan qabsoo keessatti hin wareegamanii fi humni TPLF isa hin wareeginiin duratti 1996-97 irratti kutaawwan fiilmii gurguddaa kana barreesseetii fi akkasumas immoo yeroo ammaan kana Bisraat Geetawuun kan jedhamu baasii birri miliyoona 8 oliin ilmaan Oromoo itti kadhachaa turuuf barootaan fiilmiin kun fiilmii seenaa Afrikaa keessattis seenaa addaati jedhameetiin hawwatamee onkololeessa 28 fuullee keenya jiru irratti eebbifamu akka jiru himamee jira. Kana keessatti bu'aa bayii fi qormaanni hamma sirna kanaan jirutti sababni isaas fiilmiin kun keessoo isaatii fi bu'aa bayii uummanni Oromoodha gabrummaa daraa keessatti turee fi akkaataa sochiiwwan warraaqsa 1 2 3 4 5 itti qindaa'aa turanii fi barattoonni yuunivarsiitii Finfinneetiif golee Oromiyaa keessatti fincila gabrummaa irratti dhoosaa turan kan addeessu waan jedhamee fi onkololeessa 28 fuullee keenyatti argamu fiilmii gaddiin jedhu kanaan kan seenaa gooticha Oromoo gaaddisaa hirphaasaadha irratti wareegame kana uummanni Oromoo hundi bakka jiru kallattiidhaan akka irratti hirmaatu nuti akka caayaa Oromoo TV'tti. Onkololeessa 28 Finfinneetti eebbifama. Onkololeessa 28 kana booda immoo magaalota godinoota Oromiyaa hundarra deema jenneetu yaallee jirra. Kan ittiin hojjenne anillee godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii naannoo magaalaa Gimbiitti maqaan gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiin maallaqa funaanaa jedhan poolisiin dafee du'aa Oromoo kan uummanni Oromoo jedhuun ona Gimbiitti saamicha addaa fulbaana saamicha addaa onkololeessa 6 roobii kaleessa irraa jalqabeetiin taasisaa jiruun ilmaan Oromoo hedduu kan maallaqa irraa saamaa jiru kan dukkaana irraa cabsaa jiraachuu maddeen keenya ona lixaa Gimbii irraa nu qaqqaban ni ibsani. Gama biraatiin fulbaana 6 roobii kaleessa jechuudha sakatta'iinsa aanaa bulee horatti waraana bilisummaa Oromoodhaatti taasifnaa maqaa jedhuuni uummanni guutuun aanaa bulee horaa fi godina Gujii lixaa hundi isaaniitu akka waboo balaaleffataniif waan qabdaniin gadi bahaa jennaan uummanni deebiin isaa afaan qabachuu taate. Godina Jimma magaalaa Jimma iddoo addaa Ajiip jedhamutti ayyaana irreessa kan hora Finfinneetii fi Bushooftu kabajatanii dhufanii humnoota daaninnati yookiin koola basaastota jedhamuu fi poolisii addaa yookiin dafee du'aa Oromiyaatiin saamichi itti gaggeessamuun isaanii cabee hedduun isaaniillee hidhatti guuratamaa jiraachuu maddi keenya odeeffannoo qabatamaa nu gaheetii jira. Keessa Muhammad Zaini kan jedhamu siiniiwwan dukkaana isaa keessatti jechuudha alaabaa adda bilisummaa Oromoo waan qabduuf dukkaanni Muhammad Zaini Nuura jedhamu kanaa fi namoonni 16 iddoo ta'anitti ukkaamsamanii siiniiwwan alaabaa abbaa gadaaf alaabaa waraana bilisummaa adda bilisummaa Oromoo kan qabdu isini shaneewwan warri Finfinnee irraa labsiin ga'ee fincila dhoosuudhaaf deemuudhaan achi buuteen isaanii hagammatti kan argamanii himan. Kanumaan wal qabsiisuudhaan yeroo darbee godina Arsii Bahaanaa Suudee magaalaa Darrabbaatiif akkasumas onoota muneessaaf kan kana fakkaatan irratti ilmaan Oromoo poolisiin caccabsamaa isaan kunniin achi buuteen dhabamu caayaa Oromoo TV'n gabaasuun ni yaadatama. Qeerroon Oromoo fincila guddaa dhoosuu qabna jechuun onoota Harargee lamaan keessaahu jechuudha Harargee onoota Baabbilee Qobbo Haroo Mayaa akkasumas Machaara Galamso Baddeessaa gama biraatiin ammoo onoota Gooroo Guutuu Baabbilee dabalatee Awwadaayii fi kanneen kana fakkaatanii fi onoota Giraawwaa fi Fadiis akkasumas ammoo jechuudha Dadarii fi onoota kanneen akka aanaa Xuulloo Hirnaaf kan kana fakkaatan Ciroo fi Mi'eessoo ona Asabootii fi hanga Bordoddeerraa dhaamsi ga'ee jira. Man Oromoodha sirni kaleessa Biraanuu Naggaatii fi wanti haaroon jijjiirama keessatti agarre hojiin gadi ba'ee jira waan taateef marraa ka'ii waan qabduun gadi ba'ii uummanni Oromoo dhaamsa kana dhageettani yeroon kun yeroo itti sirna haaromsi tokkollee hin jiranne haaromsi jiru akkaataa dhiiga keenya saffisaan
itti dhuguudhaaf yookiin lafee Oromoo daddafanii caccabsanii Oromummaa balleessan waan ta'eef ammaan ol jedhi. Yoonni Oromoo beektonni Oromootii fi miidiyaaleen Oromoo akkasumas injifannoo waraanni keenya galmeessaa jiru cinatti tokko waraana bilisummaa Oromoo saffisaan waan qabdaniin dura dhaabbachuu, lama jecha keessanii olitti gochi waraana bilisummaa Oromootiif ta'u hojiin mul'atu qaba. Sadi nutis fincila waliigala boqonnaa isa dhoggine saffisaan aangoorraa darbuu qabna. Amma hidhamtoota siyaasaatii fi gumaan Hacaaluu Hundeessaa bootti namni ol deebi'u hin jiru. Qophooyne maal jettan deebii nuu kennadha. Ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo. Qophii xumurannee jirra fincila labsuudhaaf mootummaa kanarratti qeerroo irreecha fudhattee achitti hidhanii kaan miidhaa gurguddaan irra ga'ee atatoowwan kunneen hidhaa jiran atattamaa yoo gadi lakkifamuu baatan akka baha Oromiyaatitti nuti fincila mootummaa kanarratti dhoosuudhaaf qophii xumurannee jirra jechuudha. Top story jechuudhaan CNN yookiin miidiyaan guddichi addunyaa kan Ameerikaadha. Itoophiyaan Eeltiraatti yookiin ammoo uffanni boolee idila addunyaa kan Finfinnee irraa gama Asmaratti xiyyaaronni daandii Itoophiyaa hundi isaanii rasaasaaf meeshaa gurguddaa fe'aa jiraachuu isaanii ragaadhaan gadi bahee jechuudhaan Itoophiyaatti bowwaa buuse. Addunyaan yeroo kanatti daandii qilleensa Itoophiyaa kan xiyyaara ummata siviilii fe'ee rasaasa fe'u hin dhageenye. Kanaaf maaliif cal'isan jechuun miidiyaan kun yoo lallabu Abiyoot kaasaadhaan gammatti deebii hin kennine. Haa ta'uuti malee odeessaaleen daandii Itoophiyaa toora tiwutara isarratti maxxanse nuti uummata nagaa fe'aa turre yoo jedhus yoo diqqaate ji'oota 4f meeshaa rasaasa waan adda addaa Abiyyii fi Isaayyaas gidduutti fe'aa turu isaa miidiyaan CNN saaxilee jira. Gama biraatiin hojjettoonni isaa Itoophiyaa keessa saffisaan ajaja xalayaa Abiyoot kaasaa yookiin ammoo abbaan manaa Zinna salphataan barreesseen walqabsiisee kan biyyaa bahan yoo ta'u United Nationitti manni marii nageenyaa marsaa kurnaffaaf dhimma Itoophiyaadha. Halkan kaleessa jechuudha 12 PM yookiin ammoo halkan sa'aatii 6 irraa walgahii kan ta'e yommuu ta'u kanaan walqabsiisee murtiilee adda addaa dabarsee jira. Itoophiyaan fiilmii kijibaaf jijjiirama kijibaa godhe jetti mootummaa haaromsaa jetti Abiyyirraa aangoo fuudhe akkasumas Abiyyitti aangoo kenne kuni diraamaa bara dukkanaa ittiin addunyaa sobanii inni sunuyyuu bara dukkanaa addunyaan ifaa hin qabne jechuudhaan qoosa gochuu yoo deemani garagalchi xalayaa barreessa murtii Itoophiyaa irratti raawwatu immoo United States abbaa gadaa keenya John Bidenitti darbuudhaaf jira jechuudhaan Itoophiyaa hollachiisutti jiranii egaa oolmaan Oromiyaa narraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataatii waan nu faana buutanii hordoftaniif toora YouTube chaanaalii keenyaa share subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jedha. Hora bulaa deemana.